Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa. Ofiirum kun du'aa kaasa. Du'aa wajjin haasaa jiraachaadhaan. Kabajamtoota fi jaallatamtoota ijoollee biyya abbaa koo hundumtuu haadha koo akkam jirtu fayyaa keessanii bakka jirtanitti hunduma keessaniif nageenyi rabbii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Qophiilee bashannansiisoo fi bohaarsiisoo gaaffii qaxxaamuraaf deebii qaxxaamura sagantaalee jedhan numaaniyaatu biin qabanne isiniif dhiyaanne irraa hamma dhuma sagantaa keenyatti nu faana ta'a isiniin jenna. Sagantaalee keenya yoo ittiin bohaartanii fi ittiin bashannantan laayik, kooment, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Isinitti haa ta'u. Maqaan keenya haa jennu. Maqaan kiyya Saamson Taamiratiin jedhama. Himminee Mirreessaa. Abdii Dabalaan jedhama. Okkee gaaffii si gaafadha. Yeemamaadha. Waa'ee guula harkisa dachee hin beekta? Nan beeka. Fakkeenyaaf dhagaa tokko yoo olaane deebi'ee dhufa lafatti. Akkasii miti? Aarri maaliif olaara? Aarri maaliif olaara? Yoo aarsinu aarri sun maaliif olaara gara samiitti? Kun gaaffii ulfaataadha. Yaad. Aarri sun wanti inni olaaruuf gaazii waan ta'eef guula harkisa lafaa waan hin qabaanneef gara samiitti olaara jedhee tayyaadha akka. Ulfaatina hin qabu jechaa jirta aarri? Ulfaatina hin qabu. Ulfaatina wanti hin qabne immoo guula harkisa lafaa hin gahu. Saniif olaara jedhee tayyaadha. Aarri ulfaatina hin qabu jettanii deebistan. Deebisee. Asoolee waan bo'oo qabuuf. Maaliif sababni isaa maali? Aarri jechuun mukti boba'u asoolee deema mitiire? Asoolee. Sababni isaa maaliif olaara aarri? Qilleensi asoolee ol fuudhee deema. Sababa qilleensi fuudhee deemuuf jechaadha. Sababa ho'aatiif. Aara jechuun sababa bokkaan tokko gaafa roobe gaafa saroobe sanatti immoo ho'i tokko gaafa gaararraa gaditti bu'u wantichi naara hin hurkaa jechuudha. Kanaaf sababa ho'aati. Aara hurkan jenne aaran jedhe. Aarri gaafa waan tokko gubnu asii olee aara. Maaliif asii gadi yookaan immoo lafarraa bololi'u? Guulli harkisaa akkuma kan harkisi lafaatti gata'u asii olis immoo wanti deemuu qabanatti fakkaata akka yaada kiyyaatti. Akkasitti yaadda jechuudha. Gaaffii lammaffaan isin gaafadha. Osoo rabbi lafa kana dhufee carraa tokko nam tokko du'aa kaasee jedhee siif kenne eenyuun du'aa kaasta? Gaaffii bareedaniif na gaafatte dhugaa. Gaaffiin jaalladha. Itoo dhintaa ta'eeti jiraate jechaadha. Hedduu isaanii nan kaasa garuu akka kiyyatti kaasitoo naan jedhee nama tokko bichaa carraan naaf kenname Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluu Hundeessaa. Ofiirum kun du'aa kaasa of kaasa. Bitanii jirtu jechaadha? Maalet gaafa akkas jedhamu karaa baay'eetti hiikamuu danda'a duuti. Namni akkaataa garaa garaatiin du'uu danda'a. Tokko fooniin du'uu danda'a. Inni lammataa immoo hafuuraan du'uu danda'a. Hafuuraan duutamoo fooniin duutan sin? Hin beekamu kanaafuu jalqabuuf akkoo jiraachisuun barbaada waan jedhuun barbaada. Du'aa wajjin haasaa jiraachaadhaan. Akkas jechuutu hin taane wanti akaakoliin garaagarummaa qaba jechuudha. Duuti foonis duuta hafuuras garaagarummaa guddaa waan qabu. Duuta kam duutan ammas hin fakkeenya. Kanaaf ati isa kam na gaafatte dhiifama wajji. Nam tokko carraa tosii kenne rabbi dhufee nam tokko du'aa kaasee dheetu carraa si kenne eenyuun du'aa kaastaadha kan hin jedhe. Aangoo du'aa kaasuu kan qabu waaqa duwwaadha. Carrichi garuu siif kenname carraan tokkittiin. Carraa tokkittiin naa kenname taanaan immoo kanuma waaqayyo du'aa kaasi jedhee yeroo sanatti naa kennan du'aa kaasa saatii sanatti. Of du'aa kaastu jechaadha. Gaaffii itti sattaanu si gaafadha. Otoo haatiif abbaan keessi kabalanii kamtu caala ulfaata? Kanaadha. Maaliif? Jechuun na kabaluu ishii na kabalu. Garaagarummaa isaanii immoo? Kamtu caala ulfaata kaballichi? Rukuchaan kan abbaachaa. Garuu haati yeroo baay'ee xiqqeessitee nama rukutti. Kanaafuu kan haadhaatu ulfaata jechaadha?
Anarra dhukkuba ka. Okkee galatuma. Kan abbaa kiyyaa caala ulfaata. Maaliif? Sababni isaa harki dhiiraa fi harki dubaraa gaafa nama rukutu garaagarummaa guddaa waan qabuuf. Kan isaa hin ulfaata, kan haadhaa immoo xiqqoo qalal jedha. Kanaaf kan abbaatu caala ulfaata dheeta yaada, ka yaada kiyyaatti. Caalaan farda bitee yoo jenne soorettiin hoo maal gooteen? Iyyaabbatte. Yaalaan arganne. Caalaa yoo farda bitee Soorettiin hoo maal gooteen? inni itti jennu. Hin arganne yaalaa. Okay. Caalaan farda bitee soorettiin immoo iyyaasti hin eegdee haa jennu. Warqii bitatte. Soorettiin farda bitteen kaman. Ishinis. Kaman. Farda bittee fardeen yoo ta'e baay'ina ta'a. Farda jechuun tokkodha waan ta'eef farda bitee farda bitte. Akkasumatti fakkaata akka yaada. Galatuma yaalii keessaniif ulfaadha. Ara galatoma carraa kana naaf fiiru keessaniif. Guddaa galatoomaa sanillee. Sagantaaleen har'aaf qabnu isaan kana turanidha. Akka itti bashannantanii fi itti bohaartan abdii guddaa qabna. TV keenya like, comment, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Galatoomaa isiniin jenna waan kana gootaniif.